Harka fuune ashamaa akkam jirtu daawwattoota televiziyoonaa ONN nageenyi keenya fulaa jirtan cufatti sinaa dhaqqabu sagantaa keenya har'aa tini keessummaa addaa qabannee sinii dhiyaannee jirra. Keessummaa dhallee jechuun dandeenyu maaliif yeroo adda addaatti miidiyaa keenya irratti dhiyaatanii dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo laallatan irratti waan ibsaa akkasumas hubannoo adda addaa nu laataa turaniif keessummaan keenya har'aa eenyu jennee beeksuudhaan duratti akkuma hundi kan keenya iyyuu beeknu addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee araaraa erga mallatteessanii kunoo waggaa tokko guutee jira. Waliigalteen araaraa waggaa tokko ji'oota 12 lakkoofsise kun maalirra jira? Kaleessa maalirra ture? Har'a maalirra jira? Waggaan tokkoon dabre kun gama adda bilisummaa Oromootiin maal fakkaata haala jedhuu fi dhimmoota wal qabatan irratti as waajjira hayyuu adda bilisummaa Oromoo kan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamuudhaan hayyuu adda bilisummaa Oromoo Jaal-Daawid ibsaa waliin gaaffii deebii gabaabaa taasisnaa akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeera. Jaal-Daawid irdeebinee maqaa daawwattoota keenyatiin haala yeroo irratti marii gabaabaa yookaan gaaffii deebii gabaabaa kanaaf eeyyamtanii argamuu keessaniif ulfaadhaa galatooma. Isinis galatan dhabiina. Jaal-Daawid mee akkuma nama daawwattoota keenyaaf jalqaba irra jedhe addi bilisummaa Oromoo erga mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee araaraarra ga'ee fulbaana 15 bara darbe jechuudha. Kunoo waggaan tokko lakkoofsee jira yookaan waggaa tokko ta'ee jira. Hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kana hordofuudhaan erga gara Finfinnee galee dirree masqalaatti uummata keenyaaf deeggartootaaf miseensota miiliyoonotaan simatames akkasuma waggaa tokko guutee jira. Sanaas immoo haalan adda addaa keessa dabartan. Waggaa tokkoon kun akkamitti ibsama akka adda bilisummaa Oromootti? Akka adda bilisummaa Oromootti walta'iinsa sana itti seenuudhaafuu mootummaan kun gara hiree seene isa kana ka biyya keessa jiranis ka ala jiranis yeroo sanatti hordofaa turan yoo yaadanne adda bilisummaa Oromoo mootummaa kana wajjin walta'iinsa sirnaa ka ummati Oromootii fi addunyaatiif ifa ta'e tokko gochuu barbaade. Kanaafis immoo bakka gareen sadaffaa jirutti akka walta'iinsi kun ta'u deddeebisnee ibsa baafnee deddeebisnee gaafanne. Haa ta'uti haalli dhiibee deemee inni kun sirnaan bakka gareen sadaffaa ta'utti walta'iinsi kun hin taane. Walta'iinsi kun garee sadaffaa bakka jirutti akka ta'u ka barbaannee fi tokkoffaa waan irratti waltaane gareen sadaffaas quba qabaate. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura yeroo adda addaatti adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane dhaabota adda addaatii fi humnoota adda addaa wajjin walta'iinsa godhuurraati of booda deebi'u. Akkasumas walta'iinsa sana diiguu amala waan qabuuf inni kun akka hin deebinee fi uummataafis ifa ta'e uummatis walta'iinsa kana hordofee akka hojii irratti hunda keenya to'atuuf ture. Kun hin taane haalli hin eeyyamne haalli dhiibee dhufeennaan bakka bu'oota mootummaa wajjin hagayyaa 7 walta'iinsa haasofne. Walta'iinsa haasofne sana keessatti egaa karaa adda bilisummaa Oromoo tokkoffaa mixed yookaan haala wal makaadhaan walta'iinsa sana xumurannee akka dhufaa jirru nurraa dhokataa hin turre. Haala wal makaan kunis maa'inni tokkoffaa EPRDF akka jaarmiyaatti ka qabsoo uummataatiin diigamee jiruu fi wal gidduuttis diigamee jiru waan ta'eef mootummaa ta'ee uf keessa isaatti qindoomina qabaatee darbee immoo walta'iinsa kana tiksee gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a laata akka mootummaattu ka jedhu gaaffii guddaa qabna. Haa ta'uti akka lammataatti immoo ka abdannee fi ka hawwannee dhufne uummata keenyaa fi ka waliin qabsoo gochaa turre humnoota qabsoo fi humnoota jijjiirama kana wareegamaan fidani qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kana ka abdannee dhufne karaa mataa keenya. Isa kana keessatti isaan kun gara nagaatti nu geessuudhaaf nuunis mootummaa kanas qabanii gara fuulduraatti nu deemsisuu ka jedhu abdanneetti dhufne. Tokko kana.
dhufaatiin keenya kana akka tokkotti immoo mootummaan kun waan darbeerraatii of keessa of ilaalee waan kanaan dura guddoo uummata madeessaa bahee fi waan ni godhetti kana of keessa ilaalee hamma tokko of sirreessee fuuldurattis nu deemsisa ka jedhu abdii hamma tokko qaawwa kennineeti dhufnee jechuudha tokko kana. Erga dhufnee waggaa September 15 biyya kana geenye jalqabuma walta'iinsa keenya irratti nu simatanii bakka nu qubsiisuu ufitti nu fudhatu bakka nu kennuu baatanillee ufitti nu fudhatanii gammachuudhaan wal simannee ka walta'iinsa sanas kabanyee gara fuulduraatti deemuudhaaf ka jalqaba wal simannaa sana irratti silaa ka mul'atu qabu. Inni kuni akka waadaa seenan sanaatii fi miseensota keenyaa fi hoogganoota keenyaaf bakka kennanii qubachiisu ka waadaa seenan darbee immoo asmaraarraa geejjiba danda'anii as fiduu isa kana hunda ni didanii ofii keenya of dandeenyeeti dhufne ka geejjibaa ta'u ka qubachiisuu haa ta'u uummata keenyaa fi ofii keenya tokko achirratti jalqabaa jechuudha. Inni kuni maallaqa isaanirraa barbaannee yookaan immoo baasii tokko isaanirraa barbaannee otoo hin taane ufitti fudhannaa qalbii guutuu akkasumas immoo dhaaba kanaa fi qabsaa'otaa fi wareegama qabsoo kanaaf godhameef ilaalcha isaan qaban achirratti jalqaba ture silaati. Kun hin taane tokko kana kalammataa ka ittaanu nuti ka goone bakka adda addaatti uummata keenya dubbisuu godinaaleetti bobbaanee isa kana uummata keenya akkuma Finfinneetti godhe dhaaba kana ufitti simatee kumaatamaan bahee simatee ibsatee deeggarsa dhaaba kanaaf qabu Finfinneedhaa kaasee hanga godinaalee hundaatti agarsiisee jechuudha. Dhaaba waliin qabsoo gochaa ba'ee fi dhaaba waggootii kurnaan lakkaa'aman waliin wareegamaa ba'e dhaabisaa kana ta'uu agarsiisee jechuudha. Inni kun akka tokkotti adda bilisummaa Oromootiif jajjabinaa fi uummatii fi adda bilisummaa Oromoo wal simatee wal fuulduratti deemuudhaaf ka waa agarsiisu ta'ullee inni kun karaa biraa immoo rifaatuu guddaa uume mootummaa kanatti. Silaatii rifaatuu uumuun ittiin turre erga gaafasiitii jalqabee sababa adda addaatiin gaaffii dhaabi kun isaanitti dhiyeessu walta'iinsa keenya ka lafa kaawwannee jirru hundi isaatu gufatuu jalqabe jechuudha. Isa kana keessaa gufannaan jalqabaa ka ulfaataa fi ka waan humna nuti mootummaa kanatti dabarsinee kennine 1,300 ta'u ka isaanitti kennine qubachiisu erga qubachiifamanii booda immoo barnooti kennamee fi leenjiin kennamee fi isaan kun kanneen humna nageenya mootummaatti makaman akkaataatti makaman kanneen immoo uummatatti deebi'anii makamanii qubatanii uummatatti akkaataatti deebi'anii qubatanii ka irratti waltaane kanarratti deeggarsi mootummaa ka baajeta isaan qubachiisu darbee immoo akka isaan uf danda'anii kanarratti ka waadaa seenanii dura kaampiti galchuu sana keessatti isa kana waliin xumurra jennee ka walta'iinsa keenyatti waan irratti kaawwannee jirru kaampii sanallee nuti akka hin geenye akka ittiin dhiyaanne isa kana ugguruu irraa nu dhorku karaa biraa immoo miseensota keenya kaampii qubatanii jiranii hoogganni keenya nuufaa dhufu nuufaa ibsu garamitti deemna akkamitti deemna nuti dhaaba qabnaa dhaabi kun immoo nagaadhaan hojjetuu dhufe nagaadhaan hojjetuu dhufuu keessatti qajeelfamaa fi akkaataatti deemnu dhaaba keenya irratti qajeelfama barbaanna kana gaafatanii darbee akkaataatti bulchiinsi isaaniif tajaajilli kennamu akkaataatti qabinsa isaanii irratti akka hidhamaa tokkotti qabamuu irraati rabshaa guddaa seenanii warra isaan bulchan walii fi mootummaa kana wajjin inni kun deddeebi'ee sooshaal miidiyaa irratti illee kan yeroo sana keessatti deddeebi'ee achi keessatti finciloota ta'anii fi wal dhibdee mootummaa fi humna kana gidduutti dhalate ka hundi quba qabuu fi yaadatudha jennee amanna achirraa jalqabaa jechuudha. Rakkina guddaa
miseensota kanaafis kabajaa dhorkatu inumaa irra darbanii shakkii jibbinsa kana isaan gidduutti dhalatu kun ka jalqabaa kan nu rafichiisedha jechuudha. Isa kana sirreessuudhaaf karaa qabsiisuudhaaf deddeebinee koree tokko waliin ijaarree yaallullee inni kun fuulduratti deemuu hin dandeenye jechuudha. Kun tokko kana. Kalammataa humnatu jira ka qabsoo gochaa ba'ee humni kun karaa dhiyaa karaa kibbaa fi giddu galeessa jiru humni kun humna kana akka walta'iinsa keenyatti akkaataatti qubsi humna mootummaa humna nageenya mootummaatti akkaataatti dabalamuu fi akkaataatti sirna kana keessa process kana keessa deemu isa kana jalqabuun kan nutti ture irra darbanii isa kana sirnaan waliin mari'annee jalqabuu mannaa ololoota adda addaa baay'ee humna kanallee of keessatti rifachiisee keessa akka dhaamotu ka gochisiisan ololooti adda addaa hoogganoota paartii mootummaa kana farkaa qaban irraati yeroo adda addaatti miidiyaa adda addaatii fi feesbuuk adda addaa irratti faca'u rakkina guddaa uume jechuudha. Kunis hiikkachiisuu ka jedhu kanallee bifa jibbinsaan bifa ofirraa akka diinaatti ilaaluudhaan waan inni ta'uun kun ilaalchan taane gamaa gamana uume rakkina guddaa ka uumedha. Inni kun yeroo adda addaatti kana rakkina isaan uuman kanaa fi kanarra dhaabbatame immoo yeroo adda addaatti lolli dhufnee ji'a tokkollee otoo hin gahin lolli humna kanarratti karaa kibbaa fi karaa dhiyaa banamuunii fi irratti waan inni ta'uun dhaqee uummata keenyas nus humna kanas akka rifachiisedha. Isa kana suphuu keessatti adda bilisummaa Oromoo tattaafata hedduu godhe maanguddootillee gidduu seenanii isa kana suphuudhaaf yeroo adda addaatti tattaafate hedduun ta'e haa ta'uti tattaafati kun akka maanguddooti barbaadan akka uummati barbaadu akka nutillee barbaadnutti deemuu hin dandeenye. Kun egaa dhiibee dhaqee hanga koreen teeknikaa dhaabbattu hanga waan meeqa keessa darbee haa ta'uti rakkinichi furamuu hin dandeenye jechuudha. Kana keessatti yeroo adda addaatti walta'iinsa mallatteessine kana keessatti adda bilisummaa Oromoo karaa isaa eegamu hunda isaatu karaa akka dhaabaatti fi akka hogganaatti gara nagaatti kan geessu tarkaanfiileen fudhanne ifaan kalafa jiranii fi rikoordi ta'anii ka jiran jechuudha. Haa ta'uuti gama kaaniin immoo waan tarrifamee jiruu fi ka guutuu qaban waan kana gara nagaatti geessuudhaaf fi tokkoon isaatuu guutamuu hanqatuunii fi hanga har'aatti maali dhiiroo mootummaatu jira mootummaadha kuni hanga ummati jedhee wal gaafatuu fi nutillee gaafatuu keessa geenye jechuudha. Faallaasaa waltajjii argatanitti miidiyaa argatanitti ololumaa fi duula dhaaba kanaa fi miseensotaa fi sochii dhaaba kanaa irratti gochuu kana qofaatu argine jechuudha waggaa tokko keessatti. Waggaa tokko keessatti egaa karaa keenya kana hunda baattachuudhaan duula nurratti fi uummata irratti godhamuu irratti haa ta'uuti gara nagaatti dhiibbatuudhaan karaa tokko boordii filannootti galmaa'uudhaaf waan barbaachisan ulaagaa sana hunda guutuudhaan gara qarqara sana xumurachuu jala geenyee jirra. Haa ta'uuti ka hubannee fi ka argine paartiner yookaan immoo si waliin nagaa buusee uummata kana waan uummati kun fedhu gara filmaataa fi gara nagaadhaan uummati bakka bu'oota isaa filatutti ka geessu otoo hin taane mootummaa qindoomina hin qabne gubbaadhaa hamma gadiitti olola oofuu qofaa irratti ka hojoomee jiru bakka dhaqu hundatti walta'iinsa ati gootuu ka hojiitti hiikuudhaa fi ka fedhii hin qabne mootummaa kana keessa ka namooti gaafatamni itti dhaga'amu akka nam tokko tokkotti jiraatanillee akka caasaa fi akka paartiitti ka cicciteeru ka caccabeeru akkasumas immoo hojiirra oolinsa isaa fi akkuma mootummaattu mootummaa nama bulchu mootummaa dhimma namaa
namaa xumuru kana arguu dandeenye jechuudha ammoonaatti. Inni kun dhaqee garuu mootummaa fakkaatee caasaa akka qabuu fi humna tikaa fi humna waraanaa bobbaasuu qofaa fi lola gaggeessuu fi nama hidhuudhaan mootummaa ta'uu ka itti fakkaate miidhama guddaa uummata keenya irra gaheera. Kana jechuudha ka keessa darbinee as geenyee jirru ammatti. Hayyee Jaal-Daawid hedduu galatooma waan waggaa tokko keessa dabarre kana wanni nan gaafadhee fi akka adda bilisummaa Oromootti akkamitti ilaallaa jechuuf malee uummanni keenyas irra hedduu numa ibsaa darbee alagaanuu waanuma irraa hubatu danda'uudha ammoo akkamitti ibsama gamaa dhaabatiin yaada jedhu ibsuufani. Mee ammallee haaluma abdii fi hawwii waggaa har'aa turee fi haala amma jirutan yaadan isin deebisa. Waggaa har'aa nan yaadadha. Wayita waliigalteen masaraa mootummaa Eertiraatti mallatteeffamu qaaman achiin ture. Ogeessa kaameraa akka carraa jaallee mana fuuldura jirus achi bakkuma sana turre. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo gama tokkoon, hoogganoonni mootummaa Dr. Warqinaa Gabayyoo fi obbo Lammaa Magarsaan gama kaaniin taa'amee wayita waliigaltee sanarratti haasa'amus yookaan wayita waliigalteen xumuraa ibsi xumuraa bahu bakka kophaa kan alagaan namuun jirre sanitti bakka sanan ture. Akka lammii Oromoo tokkotti wayita qaamni kaleessa akka diinatti wal ilaalu akkasitti taa'ee waliin haasa'amu ana akka gaazexeessaa qofa mi'ettis akka qabsaattis waan natti dhagahame gammachuu natti dhagahamee fi abdii irraa horadheen qaban ture wayita sana. Wayita ibsi bahee miira uummataa fi feedback yookaan dubdeebii uummataa laalamus akkasuma waan yeroo sana uummanni akkasi gammadee suuraa isinii fi na yaadadha kabajamoo pirezidaantii Oromiyaa duraanii fi amma ministeera ittisaa akka ta'an Dr. Obbo Lammaa Magarsaa wayita suuraa waliin kaanii feesbuukii fi sooshaal miidiyaatti namni maxxansu akkaataatti namni react gochaa ture nan yaadadha. Abdii fi hawwiin gaafa sana ture walumaa galatti keessattuu biyyattii tana gara sirna dimokiraasiitti ceesisuu fi abdiin gaafa sana turee fi kanarraa kun sadarkaa maalirra jira? Akkuma siin jedhe ummati akka ummataatti kanneen qabsoo kanatti wareegama baasanii akkasumas immoo sirna baay'ee fokkisaa ka EPRDF waggaa 27 keessa turame keessatti kanneen itti wareegamanii jijjiirama barbaadan. Jijjiiramni kun jijjiirama sirnaa gara jijjiirama sirnaatti nama geessu gara ummati bakka bu'aasaa filatee bakka bu'aasaatiin buluutti mootummaa bakka bu'aasaa bu'een mootummaa utubatu inni kun hawwii bara dheeraati. Gara sanaatti nu geessa ka jedhu kun hawwii ummataati. Haa ta'uti walta'iinsi suni akkuma tu jette gaafas warri dhufeen waliin haasa'e suni garaa qulqulluudhaan yaada qulqulluudhaan dhimmoota irratti walaasufne hunda isaatu otoo irratti waliin dhabin wal taane ibsa sana yeroo baafamullee gammachuu guddaatu mul'ata. Kuni haala miiraa gaafa sana turedha. Sanarraa ka'ee uummatis gammachuu isaa guddaa bakka adda addaatti itti dhagahamuun waanuma jirudha. Nuti garuu akka mootummaa akka dhaabaatti waa'ee EPRDF dhaaba odeeffannoo bal'aa qabudha akka hoogganaatti. Akkuma sila siin jedhee waan wal makaadhaani ka walta'iinsa sana of keessatti fudhannee fi ilaalle. Walta'iinsa sana irratti garaa qulqulluudhaan haasa'uu fi wal hubatuun homaa tokko rakkina hin qabaanne. Dhimmichi dhimma namoota dhufaniin waliin haasa'an sana ilaalu miti. Dhimmi garuu dhimma uummata Oromoo fi uummatoota Itoophiyaa rakkina hedduu bara dargii keessa bahanii rakkina hedduu bara EPRDF keessa bahanii sirna uummata bakka bu'uu ka hawwanii fi akkasumas mootummaa cunqursaa fi ajjeechaa raawwataa turee fi dhaaba sana raawwataa ture ilaala. Dhaabi kun akka dhaabaattii fi akka sirnaatti ka uummata kana ajjeesaa fi hidhaa fi saamaa fi gara jabinaan nama dararaa bahe. Sirni kun akkasuma guyyaa tokkichatti
ka'eema uf jijjiiree uf haaromsee rifoorm uf godhe jedhee keessaa fudhatee akka hin jijjiiramne adda bilisummaa Oromoodhaa uf keessatti akka hoogganaatti ka gaaffii guddaa qabaannee dhufnedha jechuudha nuti karaa mataa keenya. Maaliif jecha sirni tokko akkasitti jijjiiramu. Darbee immoo Itoophiyaa keessatti waan adda addaa yeroo adda addaatti deebi'ee kan mul'ate bara dargii ummati jalaa ka'ee fincila godhee jijjiirama barbaadee itti wareegamee jijjiirama hawwee haa ta'uuti humni waraanaa dhufe irratti qubateeti harkaa saamee waggaa 17 abidda keessa ummata sana gangalchee jechuudha. IPRDF jalatti jijjiiramni dhufa jedhamee akkasuma hawwamee wanta ta'e sana ummati ni yaadata jechuudha. Ammas sirni kun otoo hin jijjiiramin sirni sana jijjiiru harka ummata galiin ufumaa irra keessaa kana labsaniif jijjiiramni ni dhufa jedhamee guutummaa guutuutti uf keessatti amanuun baay'ee nama rakkisa. Haa ta'uuti akkuma sila jedhe qaawwa xiqqoo tokko kennine ummata jalaati wareegama godhe kana wareegama guddaa baase kana xiqqoo isheellee isa kanaafi amma tokko ilaalcha kennanii gara sanaatti kan nama geessu waan hojjetan hunda of eeggannoodhaan ka wareegama kanaafis kabajaa kennanii dhaabota wareegaman kanaafis kabajaa kennanii waliin hojjetanii ofis fayyisanii sirna kana gara biraatti ceesisuu laata ka jedhu qaawwa amma tokko kennuun keenya jira malee uf qusannaa fi keessatti of eeggannaan karaa mataa keenyaan ture. Isa kana keessatti amma bakka geenye kanarraati yeroo sanatti yeroo laallu ka jetteefi ka ta'ee isa jalqabaa isa of eeggannu reservation sirni kun hin jijjiiramu warra achi keessa jiranillee warra jijjiiramuuf qophii ta'an miti darbee kabajaa warra wareegamanii fi ummata wareegama kanaaf ka qabaatanii sirna kana jijjiirratti ceessan miti ka jennu sunitti dhugaa ta'e jechuudha. Qaawwa amma tokko tarii of keessa ilaaluu ka jedhe sunitti dhaabame jechuudha. Bakki jirruu fi wanti waggaa tokko ta'e yoo jiraate mootummaan caccabu caalaattuu sirni dhabamu caalaattuu gara sanaa gara ummata kana gara waan itti ceesisuu dandeettiin kan hin jirre haa ta'uuti haala kanatti dhimma bahanii immoo jibbinsa qabanirraa jaarmiyaalee kanaan dura waliin qabsoo irra turan miidhuudhaaf darbee ummata kana miidhuu haaluutti bahuu hidhuu amma Oromiyaa keessatti waggaa tokko keessatti akka rikardir ta'ee jirutti gara nama 20,000tu hidhaa seenee ba'ee jira. Hidhaa seenee ba'uu qofa miti hidhaa sana keessatti dararri ture ka guddoo suukanneessaa ta'edha. Darbee lola gaggeeffamee fi lola bal'ataa deemu inni kun yeroo laaltee jettutti ummata kanaaf naatoon tokkollee kan hin jirre sirni kun ammallee darbee immoo ofiisaayyuu of keessatti caccabaa fi akka mootummaatti jiraatu dhabuurraati balaa guddaan fuuldura keenyatti ka jiraatu ta'uu nama mul'isu keessa jirra jechuudha. Fayyaa ta'a Jaal-Daawid. Yeroo dhuma gara gaaffii itti aanutti yookaan immoo waa'ee haaromsa amma yookaan sirna jijjiiramaa amma jedhamu kanatti darbuu kan kiyyaan dura waa'ee isaatan itti aansuudhaan isin gaafachuuf deema jechuufan jedha. Yeroo sana nan yaadadha waajjira kan keessanitti yookaan waajjira adda bilisummaa Oromoo kan waajjira hayyuu duree jedhamutti yeroo sanatti jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Burqinaan haala isin akka daawwachuudhaaf yookaan naannoo sanaaf dhufanii turanii hoogganoota mootummaa Eertiraa wajjin ta'anii isinis waajjira keessan erga daawwachistanii booda isin lachuu gaaffii deebii godheen ture. Isinis Obbo Lammaas waa tokko waan jettantu ture. Amma booda dhagaa walitti hin darbannu walitti hin duunu waliif duunaa jettan. Har'a mootummaan kunii fi addi bilisummaa Oromoo sanirra hin jiru. Oromoon sobameera yookaan ganameera. Maaltu maal ta'e eenyuun maal godhe? Akkuma sila jedhe dhimmichi dhimma nam tokkee miti Obbo Lammaa yookaan Dr. Warqinee akka namatti irraati komii waan ni goonu miti. Sirni suni
akka hawwine sanaa fi akka jenne sanatti hin argine. Akka hawwinee fi akka argine sanaa akka dubbanne sana walta'insaa fi kabajaa kan hin qabne ta'uu otoo oolee hin buliin nutti agarsiise sirni kun. Kun immoo sirni suni tasa jijjiiramuudhaaf illee jijjiirama kanarra waan inni gochuuf illee ka itti murannoo hin qabne darbee adda bilisummaa Oromoo ka ilaaluuni jibbinsaa fi darbee bifa haala nama gaddisiisuun lola sana ka dhaabne fixanne jennu sana nurratti otoo nuti nagaadhaa fi gadi jennee gadi kufnee gara nagaatti deemsisuutti dhiibnu miidhama guddaa nurra deemsise ta'eeti argama jechuudha. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo qofaa otoo hin taane uummati Oromoo walumaa gala bakki yookaan godinaan keessatti namni hin hidhamne hin jiru. Walloo dhaqi, baha Oromiyaa dhaqi, kibba baha Oromiyaa dhaqi, kibba dhaqi, giddugaleessa kibba dhihaa dhaqi, kaaba Oromiyaa dhaqi bakka namni irraati hin hidhamne hin jiru. Kana ragaan xollaa'ee fi sanqallee marsaa 5 kan namni itti jijjiiramee itti hidhaa dararamaa baheedha jechuudha. Sanarra darbee Oromoon akka Oromootti miidhaan guddaan lolaa fi manni gubatuu fi kana fakkaatan kan irra gahaa baheedha. Sana qofaa miti walumaa gala miidiyaadhaan gaaffii uummata kanaaf kabajaan dhabamu uummata kanarratti ololootaa fi bifa adda addaan uummata kanarratti doolchisu. Gaaffii uummata kanaa xiqqeessanii haamlee uummata kanaa buusu kuni bifa mootummaa kanaa fi hariiroo mootummaa kanaa fi uummata Oromoo gidduu jiru ta'e argame jechuudha. Isa kana ka gaafas jenne suni nama gaddisiisaa akka sanaatti hawwine hin argamne hin mul'anne. Fayyaata akkuma nama reefirraa jalqabee dhiise mootummaan EPRDF of haaromsuu isaatti ibsata yookaan himataa jira. Akkasuma humna waraanaa fi tikaa keessatti illee haaromsi yookaan riifoormii bal'aan gaggeeffamaa jira jedha. Haaromsi kun ta'aa jira yookaan ta'ee jira jettanii amantu akka adda bilisummaa Oromootti? Tokkoffaa EPRDF akka EPRDFitti hin jiru. Namoota suuraa isaa sammuu isaa keessa kaawwatee EPRDFidha. Haftee EPRDFitu jira. Hafteen EPRDF kun immoo tokko ODP fi ADP ka jedhanii wal gaaffii waliin jiru, gaaffii waliin hin jiranii isaan kanatu jira jechuudha. Darbee jaarmiyaan waahila isaanii ta'ee jaarmiyaa warra kibbaa ka caccabee ufiifuu jira jedhamee haasa'amu miti. TPLF uf danda'ee mootummaa kamataa isaa danda'e ka uf jalattuu waahiloota hedduu uf jalatti hammatuudhaaf socho'aa jiru. Mootummaan kunii fi ka TPLF adda adda mootummaa lamaan wal cinaa jiran fakkaatu yeroo ilaalamee jirutti. Kanaaf EPRDF akka EPRDFitti hin jiru. Of haaromsuu, riifoormuuf gochuu, darbee immoo dhuunfatee waraana isaa fi humna security isaa riifoorm godhee gara ce'umsaatti nama geessuuf haalli lafarra jiru kanan agarsiisu. Faallaa isaa kana agarsiisu bifa namoota fi amanamoo warra ta'an caasaa tikaa diriirsanii ummata hidhuu fi ummata dararuu fi ummata saamuu hojii isaanii ka godhan. Isaaniif hojii tikaa hojjechuu isaaniitiif ta'uu mala. Hojii tikaa hojjechuun ummata dararuu fi ummata hidhuu fi ummata waan ta'u qofaatti daangeffamee hafee jira biyya kanatti. Ka guddoo nama gaddisiisu. Ka abdatame immoo inni kun wayyaa'ee ka nageenyi ummataa tikfamu akka gaafas waadaa seenanitti ammaan booda kan namni ilaalcha poolitikaa isaatiin hin hidhamne manni hidhaa mana warri ilaalcha poolitikaa qaban keessatti dararaman akka hin taane fi namni immoo akka torchardi hin taane kana ture kawanni har'a
bakka maakalaawi sana soostanya police station yookaan police xaabiyaa sadaffaa ka jedhamu tokkotu bakka bu'ee jira. Yeroo yeroodhaan namni achitti guurama. Bakkoota adda addaatti kaampii waraanaatti namatu hidhamaa jira. Waraanni kun akka barbaadutti nama reebuu fi nama tumuu fi nama hidhu kana ka irraa mul'atu. Waliisaafuu kan hin ajajamne ciccitaa ka uummataa fi dubartoota saamaa oolu. Isa kana jechuudha. Egaa haaromsa ka jedhamu kana ta'utti nu baddu. Haaromsi sirna qabaa. Tokko paartii fi mootummaan adda ba'ee ka caasaa mootummaa ta'e caasaa tikaa caasaa waraanaa biirokrasiin kun sirna siyaasaa fi paartii irraa ala ta'e ka uummataa fi mootummaa tajaajilu. Mootummaan kun immoo paartiilee hunda walqixa uummata hunda walqixa mirga uummataa kabajee ka gara barbaadamu gara filmaataatti nama geessu kana silaa kaawwame. Kuni waan faallaasaa ta'e ka uummatatti duuluu fi ka walirrittuu duulu caasaa mootummaa ka sirna hojii hunda caccabsee saamichatti bobba'eedha ka argaa jirru jechuudha. Tole Jaal-Daawid ulfaadha. Wanni namoonni adda addaa ilaalcha adda addaa irratti kennaa jiran keessaa tokko haala nageenya biyya kanaati. Adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo gaggeessuudhaaf fi erga Finfinnee seenee asii rakkoon nageenyaa akka malee babal'atee jira warri jedhanii ibsan jiru. Warreen immoo akkasuma osoo adda bilisummaa Oromoo biyya seenee qabsoo amma gaggeessaa jiru kana bifa kanaan itti fufuu baate immoo biyyattiin hanguma tasgabbii yookaan nageenya hamma argatte kana iyyuu silaa hin argattuu jedhanii warri dubbatanillee ni jiru. Kanarratti yaadni keessan maalidha? Kanneen adda bilisummaa Oromoo nageenya booressuutti komatani beekamoodha. Tokko sirna IPRDF keessaa warra IPRDF keessatti ijaaranii adda bilisummaa Oromoo akka diinatti moggaafatanii jiran. Kalambataa kanneen gaaffii uummataa akka eebootti mirga uummataa uummati mirga isaatiif qabsoo gochuu mirga isaa gaafachuun akka isaan sodaachisu. Biyyi kun biyya tasgabbii ishee ka booressee nagaan dhabamee jiru sirna cunqursaa waggootiirraa waggootitti darbii walirraa fuudhee as gahee jirudha jechuudha. Isaan kun nageenya tiksuu jechuu uummata hidhuu, lola babal'isuu, lola gaggeessuu isa kana itti fudhataniiti jiru nageenya tiksuu jechuu. Nageenya tiksuu jechuun garuu ka jalqabuu qabu uummataa fi lammii biyyaa akka lammii biyyaattii fi akka uummataatti kabajuu mirga isaa kabajuu achirraatii jalqabaa jechuudha. Nageenyi ka tikfamu uummataa fi uummati suni mootummaa kooti jedhee mootummaa sanaatiif beekumtii kennuurraatii ka'aa jechuudha. Gaafa sana nageenyi tikfamuu jalqaba. Rakkinni guddaan jiru biyya kana keessatti mootummaa uummati kan kooti jedhee beekumtii kennee fi legitimate government isa jedhan sana jiraachuu dhabuuti jechuudha. Inni kun kan mirga uummataa tiksu otoo jiraatee fi achirraa jalqaba nageenya jechuun nageenyi ka hundaati hundatu tikfata. Mootummaan immoo ka uummataa yoo ta'ee fi uummataan akka filame yoo ta'e ka ofirratti hin dhaamonne ka saamichatti hin bobbaane ka korrapshinitti hin bobbaane ka nama hidhuutti hin bobbaane ka sirna politikaa tokko waan sochii politikaa tokko ugguruudhaaf olii gadi humna tikaa fi humna nageenyaan bobbaafne uummata nagaadhaan socho'ee galuu irratti kan hin bobbaafne achirraa maddaa jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti nageenya dhabamuun sirnichi kan nageenya tiksu waan hin taaneef anumaa'uu kan nageenya booressuu keessatti qooda guddaa qabu murtii fudhatuun darbee imaammata baasuun akkaataatti bobbaasee galchuu irratti operations kanarratti ka sirna addunyaa irratti beekamee jiru eeggatu otoo ta'e nageenyi hin boora'u jechuudha. Amma rakkinni jiru mootummichi uummata ofirraa sodaata. Uummati immoo mootummaan kun mirga isaa waan hin kabajneef akka mirga isaa kabaju gaafata socho'a. Sochii kana keessatti
uummataa fi mootummaa gidduu akkasumas kanneen mirga isaanii falmatan paartiilee siyaasaa jaarmiyaalee bilisummaaf ijaaramanii jiran isaan kun sochii isaanii nagaadhaan socho'anii nagaadhaan mirga isaanii kabachiisuu irratti waan gochuu barbaadu. Isaan kana sodaata mootummaan sirni isaa diriiree jiru isaan kana sodaata hidhuutti bobba'a. Kanatu wal danqee jira malee maddi nageenya boorawuu fi tiksuu jaarmiyaa tokko ta'uu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoo haa ta'u kamuu haa ta'u sirna sanaa jechuudha. Erga waa'ee sirna erga kaasne egaa biyyattiin tuni sirna federaalummaatiin bulaa jirti. Jaarmoleen gariin yookaan qaamonni gariin sirni federaalizimii yookaan sirni federaalizimii ammaan tana biyyattii tana keessa diriiree jiru hojiirra oolmaa irratti rakkoo qaba malee rakkoo biyyattii tanaa kan waliigalaa bifa waliigalaatiin jiru furuu irratti rakkoo hin qabu warra jedhanii jiru. Gama kaaniin ammoo sirna federaalummaa sabummaa irratti hundaa'e kana diiganii akkaataa teessuma lafaatiin yookaan ji'oogiraafiidhaan caasessuutu rakkoo biyyattii tanaa furaa jedhu. Adda bilisummaa Oromoo maal jedha? Adda bilisummaa Oromootii fi sirni federaalaa diriiree kun bottom line yookaan isa gadiiti waan ni jennu mirgoota ummati Oromoo gaafatu keessaati. Haa ta'uuti amma sirna ce'umsaa jedhu tokko jalatti hammatamne sana jalatti sirna kana kabajne seera inni ittiin bulus heera inni ittiin caaseffamee jirus kabajne akka isa gadaantiitti isa kana kabajne inni kun riqicha nuu ta'ee gara filmaataatti deemne innitti walta'iinsa goonee dhufte mootummaa wajjin. Humnootiin adda addaa alaarraas haa ta'u biyya keessaas sirna kana keessatti ijaaramanii beekumtii seeraa argatanii gara filmaataatti deemuudhaaf abbalanii fi hawwanis sirna kana keessatti kabajanii deemuudhaaf kan wal ta'anii as keessatti hammatamanii jiran jennee ka'amannu. Yoon ta'ini sirna kana jijjiiranii yookaan jijjiiruudhaaf irratti wal ta'anii dhufuututti ture. Amma hundi kanarratti wal ta'ee dhufeetti amanna karaa mataa keenya. Inni kun riqicha nu ceesisuudha jenneetti amanna. Kana jechuun sirni federaalaa ka sabadaneessa kun tikfamee caasaan isaas tikfamee gara filmaataatti deemna. Filmaata booda mootummaan dhugaan filmaata haqaa fi walabaan ijaaramu suni waan rakkina heeraa yoo jiraate rakkina heeraa kana akkaataatti furu yoo jiraate akkaataatti wayyaa'u sirnatti wayyaa'u qaama itti tolchee gara fuulduraatti deemsisaa jechuudha. Akkanatu ka hubannoo fi ka sirnaa fi ka seeraa isa kanadha jenneetti amanna. Haa ta'uti isaatii asitti sirna kana sirna diriiree jiru kana diignee gara tokkummaan kunis akkam ta'a heera kam jalatti ta'a bifa kamiin xumuramaa ka jedhu homaatu ka namatti hin agarsiifne ufumaa qilleensa irratti qofa ololaanii fi duulaan sirna kana diiganii gara ufii barbaadanitti deemsisuudhaaf ka waan ta'u sana jechuudha. Isa kana keessatti ka baay'ee nama gaddisiisu mootummaan kun isa kana bifa qabsiisuu didee beekumtii keessaa ifa ba'ee otoo hin taane beekumtii keessaa kennee fi humnooti akkasii waan jajjabeessaa jiru fakkaata akka amma mul'atutti. Kun immoo ka gaaffii ummatootaaf kanaan dura qabsoo meeqaa fi wareegama meeqaan hangattiima kanayyuu argatee ka biraatti ce'uudhaaf irra dhaabbatee waan ni jedhu kana diiguudhaaf diigsisuudhaaf mala fakkaata. Inni kun gara fuulduraatti waan nama deemsisu miti darbee akkuma sila jedhe isa kanas ta'e kabraas ta'e mootummaatu hin jiru amma akka mul'ataa jirutti akka ummatis argaa jirutti rakkinni guddaan ummati maal godhaadha malee mootummaa kanarraa kana tiksanii gara fuulduraa deemuun abdiin xiqqaataa dhufaa deemee jira. Mee kanuma wajjin wal qabsiisati jechuun mootummaan amma mootummaa jijjiiramaati jedhamee yookaan akkasitti bifa sanaan of ibsaa jiru kun kan amma
aangoo mootummaa irra jiran muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed isaa ta'anii sadarkaa adda addaatti warreen aangoo irra jiran mootummaa jijjiiramaa yookaan tiim lammaa jedhanii warri of ibsan kuni akkuma uummanni numtuu kallattii adda addaatiin ibsaa ture dhiigaaf wareegama qabsaa'otaatiin wareegama qaalii qeerroof qarreen Oromoo kafalaniini kan lafa sana ga'e. Bu'uurri wareegamaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota saboota biyya kana keessa jiran kan mirga isaaniitiif qabsaa'anii immoo sabboonummaa eenyummaa isaaniiti sabummaa isaaniiti. Har'aan tana wanni argaa jirru keessattuu naannoo masaraa mootummaa gurguddaatti wanni argaa jirru wanni kalee dheengadda masaraa mootummaa federaalaa keessatti ta'ee akkasuma masaraa naannolee mootummaa aangawoonni gurguddoon ta'anitti wanni ta'aa jiru sabboonummaa sabummaa xiqqeessuu akkuma kaleessaa sana arrabsuu fi sabboonummaa ilaalcha saba tokko amantaa tokko isa jedhu isa yaada kaleessaa sana dhaadheessuutu mul'ataa jira. Maal deebisaa qabdu kanarratti maal waan jettan qabdu akka adda bilisummaa Oromootti? Waan jennu yoo jiraate IPRDF ufaaromsee jedheeti bakka kanaatti Prime Minister tokko filanne jedhanii labsanii akka IPRDFitti sirna haaromsaa gaggeessina jedhanii akkasitti seenan. Akkan irra deddeebi'ee gara oliitti bal'inaan ibsetti ka argine yoo jiraate sirna ittiin deemani heera ittiin deemani ufumaayyuu ka caccabsaa deeman kabajuu dhiisanii ka xiqqeessaa deeman amma gaaffii uummata sanaa xiqqeessuu miti wanni guddaan sirnaa fi heera ittiin uummata kana gara sanaatti ceesifna jedhan irra ejjetan ufuma isaanii caccabsanii kana jechuun mootummaa nama ceesisa jedha sana caccabsaa jiru caccabaa jira kana ka harkaa jiru karaa keenya akka adda bilisummaa Oromootti akka uummata Oromootti duulli uummata Oromoo fi gaaffii uummata Oromoo irratti godhamaa ture osoo uummata Oromoo obbooda deebisa ta'e gaafa uf ijaaree akka jaarmeetti jalqabee duula irratti tulee fi ergasii immoo bara IPRDFis ta'e bara Dargiis ta'e duulli dhaaba kanarratti ta'ee fi gaaffii uummata kanaa fi uummata kanarratti ta'e haalaan ulfaataadha. Inni kun xiqqaadhayyuu. Inni kun gara boodaatti nun deebisu. Caasaan federaalaa jiraatee jiraachuu baate uummati Oromoo mirga isaa harka isaa galfachuutti deema. Bara Dargii caasaan federaalaa yookaan mirga hiree murteeffannaa heera keessa hin jiru. Qabsoo gochaa baanetti mirga keenya barbaachi. Isa kana booda akkasitti yaadanii yookaan immoo miidiyaadhaan uummata kana arrabsuudhaan uummata kana xiqqeessuudhaan gaaffii isaatti duuluudhaan uummata kana booda deebisna jedhanii kan yaadan yoo jiraatan ufuma gowwoomsuu ta'a jechuudha. Haa ta'uti uummata kana madeesseera waan isaan godhan ifatti deddeebi'ee kan dhiyoo kana achitti ayyaana kabajanna jedhanii uummata kanarratti akkasitti bifa haala guddoon nama aarsuun akkasitti uummata kanarratti duulan qofaa otoo hin taane masaraa sanatti namni waadata ta'e muummichuma ministeera kanaan namni gara 3,500 walgahii waamamee walgahii kanarratti duulatu labsame uummata kanarratti. Kanaaf haaraa miti deddeebi'ee ta'eera kuni maal agarsiisa uummati Oromoo guutummaatti ammas ganame akka jirudha kan agarsiisu. Kana uummatichis ni hubata. Kanneen caasaa mootummaa kana keessa jiran Oromoonni kumaan lakkaa'amanis ni hubatu jaamaa miti. Isa kana akkuma jedhe mootummaan akka mootummaatti ufiifis kabajaa godhatee uummataafis kabajaa godhu akka hin jirree fi caccabaa akka ta'e kanuma kan namatti agarsiisu. Tole miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo qofallee miti wanni walumaa gala karaa miidiyaa kan keenyaa yeroo adda addaatti har'a dabalatee yeroo adda addaatti jechuudha bilbilanii hidhamaa jirraa dararaan nurra gahaa jiraa
kakaleessa irra nutti hammaataa jira. Bara jijjiiramni hafuurra baafanne jinnutti kanaaf sagalee nuuf ta'a nu gargaaraa jedhanii yookaan immoo dhugaa keenya nu baasaa jedhanii yeroo itti nutti bilbilan ni jira jechuudha. Nutis hanga humna keenya bakkoota humna qabnuuf dandeettii itti dhiyeenya qabnuun gabaasaa turre gabaasallee jirra. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo hidhamuun, ajjeefamuun, bakka buutee dhabamsiifamuun ammallee bal'inaan deemaa jira. Kanneen ijoo ta'an yoo akka fakkeenyatti kaasuun barbaachisaa ta'e kaleessa wata mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo araara labsan kan isin jidduu turan hundi miidiyaa irratti namoonni hundumtuu kan argaa turan qabsaan koloneel Gammachuu Ayyaanaa mootummaan sababa itti himate haa qabaatu san sirna seera mootummaatti akka itti himatu qaba garuu himata waan dhageenya qabnu karaa miidiyaatiin har'aa mana hidhaa cufame jedhu san dugda duuba keessa jiru hogganoonni adda bilisummaa Oromoo kan isin jalatti hogganamanis akkasuma mana hidhaa sana keessa jiru qabsaa'onni ilmaan sabaa kan Oromoo qofa miti kanneen saboota biroos akkasuma mana hidhaa sana keessa jiru. Ijoolleen kaleessa qabsaa'onni ijoolleen jechuun qeerroo fi qarreen kaleessa dararaa miiqa keessa darbanii qabsoo kana wareegamaan asiin ga'an kanneen lubbuun irraa hafanii har'allee uummata kanaaf sagalee taana jedhan akkuma keenya akkuma nuti qabsaa'otuma akkuma keenya miidiyaadhaan sagalee uummata kanaa taana jedhan qabeenyi isaanii saamamee guuramanii hidhamanii jiru. Wanni isaan hidhamaniif seera qabeessa miti sana seera mootummaatu deebisaatti kenna garuu mana hidhaa jiru ammatti. Bakkoota hedduutti immoo komaandoo poostiin labsamee uummanni dararamaa jira. Kana hundarraa walitti qabee namni yaaddoo qaba. Adda bilisummaa Oromoo haala akkasitti rakkisaa kana keessatti qabsoo karaa nagaatiin eegale kana irraa duubatti deebi'aa tarii haala amma qabsoo karaa nagaatiin eegale yookaan immoo qabsoo hidhannoo itirraa qabsoo karaa nagaa eegale kana ni dhiisaa jedhanii warri yaadda'an warri shakkan ni jiru. Maal jettu Jaal-Daawid? Akkumaan jalqaba jedhe tokko walta'iinsi kun jalqaba gaafa nuti as dhufnee qubanne irraatii jalqabeetii cabee karaa mootummaa kana dantaatti hin godhanne tokko kana lammataa erga gaafa siitii jalqabanii duulli uummata kanaa fi miseensotaa fi akkasumas deeggartootaa fi uummatuma waliigalaa irrattuu hin dhaabbanne sila hime kaaba kibba baha bakka uummatiin namni inni dhameen hin jiru. Sababa adda addaatiin waan ka hidhu immoo caasaa isa qabitu nama hidhaa jiraayyuu adda baafatanii baruun nama murkisa. Isa kana deemsa keessa ka hubanne nuti mootummichuu akka mootummaatti faankishin gochaa akka hin jirredha. Caccabaadha. Iccitaadha. Inni kun immoo warra nama saamanii fi warra nama hidhaniif carraa kenneetii jira. Ofii isaa akka mootummaatti. Gubbaadhaa kaasee amma gaditti akka mootummaatti dalagaa akka hin jirredha. Darbee jijjiiramatu jira hafuura fudhannee dira amma akka durii miti maali jedhe itti fakkaate hawwe ummati kun malee sirni kun guyyaa tokkollee ka qabsoo godhanii fi ka wareegamaniif bakka itti kenne kabajaa itti kenne isaan kana ufkitti hammatee keessummeesse sirna kana keessatti akka qooda qabaatan godheen beeku nama tokko naa himuu hin dandeessanii namni jijjiiramaa jedhamee sirbamu kana keessatti qooda qabatee keessatti qooda kennaa jiru. Sirnichi ka durii fi kanneen immoo carraa kanatti dhimmatti bahanii sirna kanatti utaalanii keessatti dantaa isaanii tikfatanii fi kana keessatti dantaa isaanii barbaadan qofaa keessummeessee jira. Haala akkasii keessatti immoo isa amaarri girgirri leebaa himachaa jiru kanatu jira bakka hunda. Kanaaf amma uf keessa ilaalanii eessa geenyerra eessa jirra jedhee namni hundi uf ilaaluu qaba jechuudha. Waan nama ceesisu waan jijjiirama mootummaadha gubbaa hamma gadiitti akkasitti yaadee ka hojjetaa jirutu jira. IPRDF jira isa kanatu ceesisa ka jedhu kun hin jiru bakka isaa hin jiru ciccitaadha caccabaadha. Kanuma ka hubatamu qabu kanaaf furmaati isa kana akkam goonaa jedhee ummati wal gidduutti mari'atu qofa jechuudha ka nama baasu maali waan keenya kana ka mirga keenya tiksiifachuu maal gochuu qabnaa ka jedhu sana qofa ummataa fi
qabsaa'otaa fi kanneen nagaa barbaadan irraatii eegama. Adda bilisummaa Oromoo dhiifama. Adda bilisummaa Oromoo haala jiru kanaa fi didhaa jiruu fi waajjiruma amma isin keessa jirtan kana keessa illee namni qabamee hidhamuu qabsaa'onnii fi hoogganoonni illee har'a hidhaminaa boru hidhaminaa jedhee yaadda'u uummanni keenya immoo Finfinnee dabalatee bakka hedduu jiru dararamuun rakkachuun kuni adda bilisummaa Oromoo yaaddoo uummanni qabu sani tarii qabsoo karaa nagaa kana yaada qabsoo karaa nagaa kana akka jijjiirratu isa taasisaa jettanii amantu kanan gaafachuu barbaade. Sirni caccabaa jiru waan fedhe dhufuu danda'a haala sirni caccabaa jiruu fi sirni dalagaa hin jirre keessatti. Isa kana beekuu barbaachisa namni hundi. Waan namni nama hedduus hin beekamu bakkatti iyyattus hin beektu sirna waasii xumurus hin jiru amma ka gaafa dhufni irraatii jalqabne itti deddeebine waan xumursiifatu waajjira adda addaatti dhaqnee xumursiifatu dadhabneetti jirrutu jira. Namoota hidhamanii sirna kam isa tokko bira yeroo geessu dhaqxu adaraadhaan natti kenname malee quban qabu jedha. Isa tokko bira immoo yeroo dhaqxu waan biraa si hima. Fakkeenya tokko kan si himu boordii filannootu xalaanuu kenna. Sirnaanii galmaanii sirnaan hojjetaa jiru bakka isaan socho'an hundatti tumsa kennaafi jedhanii waajjiroota mootummaa hundaatiif xalaa akka nuu kennanii itti raabsine xalaa kana. Xalaa kana galagalee namni ilaaluyyuu ni dhabne jechuudha. Hagam mootummaanii sirni isaa walirraa ciccitaa fi walirraa caccabaa akka ta'e haalli akkasii meeqaaf meeqatu jira jechuudha. Isa kana qofaa miti uummati bakka hunda ka iyyataa jiru eessa dhaqnee waa iyyanne eessaa waa xumuranna ka jedhu. Kuni biyyattii guutuudha. Oromiyaa naannoo Amaaraa eessa dhaqxalle kagaa waan ni argitu kana. Haala akkasii keessatti waan ta'uu maluu fi ta'uu danda'u waan hedduutu jira. Kanaaf uf qopheessu. Isa kana jechuun immoo lolatti seenama jechuun miti. Bifa qindaa'aa ta'ee fi bifa waan ta'een ammas bifa barbaachisuun sirna barbaachisu tokko kana akkaataatti sirna qabsiisanii fi akka waan godhani marii gochuu fi waan gochuu ni danda'ama. Mala hedduutu jira. Dirqiitti lolatti deebi'u jechuu miti. Fayyaata dhimmi biraan wayita ammaa kana keessattuu dhaabolee siyaasaa Oromoo jidduutti fi uummata Oromoo keessatti dhimma kana mata duree belbeltuu ta'ee wanni dubbatamaa jiru waa'ee tokkummaa jaarmolee Oromooti. Adda bilisummaa Oromoos yeroo adda addaatti waan tokkummaa Oromoo kana tattaaffii taasisee hojii hojjetaa ture ejjennoo qabu yeroo hedduu ibsaa ture. Jidduu kana immoo mata dureen kun yookaan dhimmi kun akka addaatti yookaan immoo walqabatee ka'a. Keessattuu adda bilisummaa Oromoo dhaaba isin hooggantaniin walqabatee yookaan jechuudha. Dhaabota siyaasaa Oromoof kanneen biroo waliin adda bilisummaa Oromoo qabsoo qindeeffachuuf amma maalirra jira? Adda bilisummaa Oromoo dhaabota Oromoo waliinis haa ta'u dhaabota biroo wajjin qabsoo qindeeffatu yeroo adda addaa keessatti waan adda addaa keessa darbe. Bara qabsoo hidhannoo warra Gambeelaa, warra Benishaangul, warra nutti dhiyoo jiran waliin hangaa waliin hiriirree isaan ijaarree leenjifnee isaanis mirga isaaniitiif akka qabsaan waliin lollee kana qindeeffanne irraa jechuudha. Kanarra darbee waan PFD dhaaba warra akka Ogaden, warra Sidaamaa, dhaabota warra Arbanyooch Gimbaar waliin illee isaan kana wajjin bifa adda addaatti waliin qindeeffataa waltumsaa haa ta'uti tumsa akkasii yeroo adda addaatti haalli siyaasaa jijjiirame kabiraatti si ceesisaa warra kaan wajjin itti fuftaa kaan immoo bifa adda addaatiin sirraatii hir'ata. Kuni kan ittiin deemaa dhufne as geenyedha. Ka dhaabota Oromoo ilaalu immoo gaafa chaartara seenneetii jalqabne dhimmi kun deemaama jira. Asitti dhaabota Oromoo gidduu qindoominni akka jiraatu, waltumsu akka jiraatu, walitti dhufuu akka jiraatu. Inni kun gariinsaa milkaa'ee gariin immoo akka Oromoon hawwuu fi akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti otoo hin xumuramin kaafee jira. Deemaama jira jechuu kooti ammallee taanaan. Isa kana keessatti amma fakkeenyaa fi
wal dhibdee guddaan ka ture adda bilisummaa Oromoo fi IFLO gidduu sadarkaa qawweetiin ka wal dura dhaabbatamaa ture jechuudha. Isa kana nutu xumure Asmaraatti bara 2000 xumura godhanne ergasiitii IFLO fi OLF gidduu otoo rakkinni hin jiraatiin yeroo dheeraa deemne isaanuu akka jaarmiyaatti yeroo jedhanitti hanga jarjarraan lubbuudhaanuu dhabamutti jechuudha. Hariiroon keenya lammata boora'ee hin beeku. Kanuma waliin immoo ulfoo yookaan tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa dhaabota hedduu ka Jeneraal Waaqoo, ka Keenya, ka IFLO fi dhaaboti biraa ka keessa jiran ijaarree tumsa ijaarree yeroo hanga tokko waliin socho'aa turre jechuudha. Kun immoo haalli biraa dhadhalatee isa kana ka biraatti nama dabarsa. Kanuma keessa qabsoo dheeratu kana keessatti adda bilisummaa Oromoo irraas achi ba'anii jaarmee biraa ka ijaaran dhadhalatuun waaluma lafa turedha jechuudha. Isaan kana gidduuttis xumurachuudhaa fi yeroo adda addaatti xumurame ka walitti deebi'ame kanneen deebi'an keessaa maqaa dha'uu ni danda'ama har'a warra nu waliin jiran keessaati akkasitti ka bakka biraa akka biraatti achi jaarmeyaa achi ba'anii ijaaran keessaa ka walitti deebinee waan ni jenne keessaa hangoonaa ka warra waliin jirru ni jira ka alatti hafanis ni jiru jechuudha. Uf dandeenyee waan ni goona jedhanii isaan kana ammoo ergas galleetii kana walitti fiduudhaa fi jaarsoliin adda addaa humna adda addaa maanguddoota adda addaa kana gidduu seenuudhaan kana walitti fiduu tattaafatuun ni jira. Isa kana keessatti karaa keenya haala amma galle keessatti keessattuu adda bilisummaa Oromoo irratti duula qiyaafannaa guddaatu mootummaa kanaa fi tika mootummaatiin irra jira. Kuni ka eenyuyyuu haaluu hin dandeenyedha. Haala sochii golgaa tokkummaa fi golgaa maalii qabatee tiki mootummaatti seenee dhufuu keessatti immoo ofirraa eegganna nuti. Kanuma kataa karaa tokko dhaabotii Oromoo warra qulqulluu ta'an wajjin wal ta'aa wal gargaaraa itti fufaa amma fakkeenyaaf OFCtu jira jaarmiyaalee biraatu jiranii wal tumsuu fi waan inni itti jirama akka biraatti immoo waan tokkummaa jedhamu kana keessaa harka naqatuun ka nutti dhufuudhaa fi tattaafata godhu tiki mootummaa yeroo keessa jirutti of eeggata kanas ofirra ilaalaa sochoona kanaaf piroosesiin kun inumatti fufaa wal qulleessaa walitti deemaa akkasitti gara fuulduraatti nama xumurama jennee amanna. Dansaadha maaliifan gaaffii kana kaasirra hedduu Oromoon mata dure akka yeroo simannaa hoogganaa adda bilisummaa Oromootis akka gaazexeessaattis deemaa turre akka dhala Oromootti illee tokkummaa Oromoo adda baafnee ilaaluu hin dandeenyu maaliif qaama ifi addeef ODP. Kanaaf ifi addeef akka paartiitti caccabaa ta'ullee malee hafteensaa rarra'ee ammallee mootummaa kana qabatee dhaabotii irratti duula ka gochaa jirudha. Isa kana keessaa adda bilisummaa Oromoo taargetii isaa tokkoffaati. Nuti ODP iyyuu komannee hin beeknu himannees hin beeknu isaanumatu nurratti olola oofa gubbaa kaasee amma gadiitti isaantu nurratti duula nuti karaa mataa keenya hangammaa duula kanaa fi waan kana dandaataama baadhataama deemaa jirra uummata keenya wajjin furmaatatti goona jenne. Kuni waan lafa jirudha jechuudha. Inumaawu danqaa guddaa tokkummaa jaarmeelee Oromoo amma ala yeroo jirrus harki IPRDF jaarmota hedduu keessa seenuun asis erga gallee akkasuma gochuudhaan danqaa guddaa tokkummaa Oromoo fi tokkummaa dhaabota Oromootiif ka ta'e jiru isa kana jechuudha isaan kana. Kuni waan lafa jiraati taargetiin isaanii fi waan isaanii immoo jaarmeelee uf dandahanii jiran akka adda bilisummaa Oromoo akka OFC raatii sodaa qabanii fi jibbinsa qaban irraatiiti jechuudha. Kun kan lafa jirudha jechuudha. Isa kana wayyeessuuf yeroo adda addaatti walitti haasa'uu fi kana waan ni gochuuf tattaafanneerra. Buddoon deemne amma tokko deemee akkuma tokkotti dhaabbata amma tokko deemee bakka tokko dhaabbata inni kuni gaafa chaartaras kanuma ture amarras kanuma sirni kuni gaafa bakka godhatuu fi ummati kuni gaafa sirna kanatti bakka godhu yoo furmaata isaaniif argate malee
ilmaan Oromoo ODP keessa jiranii warri yaada qajeelaa Oromoofis waan hawwanii qabanii hedduun akka jiran ni beekna. Garuu sirnicha akka sirnaatti paarticha akka paartiitti EPRDF itti hidhate. Hafteen EPRDF kun immoo mootummaatti rarra'ee danqaraa guddaa fi gufuu guddaa ta'ee jira. Tibbana karaa miidiyaa kanneen biraatiin hoogganoonni Koongireesii Federaalaa Oromoo bakka bu'an akkasuma kan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'anii fi kan paartii Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu bakka bu'anii miidiyaa irratti wayita ibsa kennan daawwataan ture. Waa'ee Oromoon gaaffii tokko ta'a nuti koottaa Oromoon isiniin jechaa jira. Maal rakkattaniiti ka tokko taatanii Oromootti dhaquu dadhabdanii wayita jedhaman yaadni wal fakkaataan isaan kennaa turanii akka tokko hin taane mootummaa ODP'n durfamutu hoomworkii uummatatti kennee achi keessan hojii hojjechiisaa jira yaada jedhu kennaa turanii. Gama tokkoon sadeenuu kana calaqqisaa turan kan dubbataa turan dogoggoroo baadhe kan paartii Jeneraal Kamaal Galchuun durfamanii akkasuma warri kaanis yaaduma sana calaqqisan. Maaliifan yaada kana kaasa? Waan tokkummaa Oromoo kana tibbana karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa adda addaatiin adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo 2, 3, 4 jedhanii lakkoofsan hedduu tokkorra heddummeessanii warri kaan karaa adda addaatiin numa ibsama. Alagoota biratti akkasitti dubbatamuun amma aadeffatamaa dhufee jira. Jidduu kana immoo adda bilisummaa Oromoo akka uummanni barbaadu sanatti walitti tokkoomsuuf jennaanii adda bilisummaa Oromoo Jaal-Daawid durfamu didee jedhanii akkasitti sooshaal miidiyaa haa ta'u iyyuu malee namni dubbataa jira. Adda bilisummaa Oromoo akka uummanni barbaadu sana ta'uudhaaf maal adda bilisummaa Oromoo akka uummati barbaadu sana ta'uudhaaf waan isa rakkisu hin jiru. Rakkinni guddaan kanumaatii fi jettee fi ka paartiileen sadan sun miidiyaa irratti jedhan jette sana jechuudha. Ka jirru mootummaa jaladha. Mootummaa dhaabota hunda caccabsee keessa seenee diigee jaarmeessa tokkoof jaarmeessa 3-4 ijaaree isa kanarratti uummata abdii kutachiisee uummati kun jaarmiyaa dhabee isa qofa akka filmaataatti akka fudhatu kana gochuu irratti caasaatti ka qabuun darbee immoo maallaqa qabuun kana diigee waan gochuu kana tattaafata godhudha. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo jabaatee ofirraa tiksa. Ni tiksinallee waan dhaaba keenya keessa seenanii maqaa tokkummaa golgaa godhatanii nutti dhufan. Isa kanan fudhan uummati keenyallee kana quba qabaatuu qaba. Haa ta'uuti dhugaadhaan qulqullummaadhaan maanguddoota qulqulluu ka beekamoo ka hundi keenya irratti walii galluun ilaalamee gidduus taa'amee warra adda bilisummaa Oromootti dabalamuu barbaadan yookaan adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti makamuu nullee ka barbaadnuuf isaanillee ka barbaadan kana gochuurraa sodaan qaba adda bilisummaa Oromoo fedhii guddaas qaba. Haa ta'uuti opereeshin yookaan sochii tika mootummaa kana keessaa nutti dhufu immoo ofirraa tiksina ofirraa dhorkina yoomiyyuu ni dinna yoomiyyuu maaliif jaarmiyaan kun jaarmiyaa uummati Oromoo itti wareegameera tikfamuu qaba. Kanaan duras akkasumatti irratti gadadoo argineeti tiksinee asiin geenye miseensota wareegama baasan wajjin uummata wareegama baasu wajjin. Isa kana akkuma mootummaan kun fi tik mootummaa barbaadu olola sooshaal miidiyaa fi waan adda addaa nutti dhufee doorsifamne akkasuma hin qisaasnu wareegama uummataa haalli jiru kan Fayyaata yeroo gabaabatti waa hundarriyyuu irraantanii milkii barbaaduun san ni gonfatama abdii jedhuun qaba. Jaal-Daawid maayii irratti siyaasa biyya kanaa sirna abbaa irrummaatirraa gara sirna dimokiraasii isa dhugaatti tarkaanfachiisuudhaaf danqaaleen ammaan tana jiran maalidha? Furmaanni isaanii hoo maalidha jettu? Danqaa guddaan uummata kanaa fi ummatoota Itoophiyaa mudatee jiru tokko sirni EPRDF ammallee sirna lola bal'isu nageenya uummata dhorku kana sirni EPRDF hafteensaa mootummaatti rarra'ee jiru kun ammallee paartiilee jaarmiyaalee
warra uf danda'anii bilisa ta'anii socho'an irratti duula gochuurraa kan hin dhaabbanne ta'uu isaati. Kuni danqaraa tokko jechuudha. Danqaraan lammataa inni guddaanii fi ka ummati furmaata itti gochuudhaa fi rakkina guddaa jedhee ufitti fudhatuu qabu mootummaan kun akka mootummaatti hojjetaa hin jiru. Akka mootummaa gaafatamni itti dhagahameetti hojjetaa hin jiru. Mootummaa keessisaa caccabee jiru, paartiinsaa caccabee jirudha. Inni kun immoo sirni caccabee miidhaa guddaa namarra geessisa. Isa kana maaliin godhaa, attamiin godhaa, akkamittiin sirna qabsiisaa ka jedhu ummati oolee otoo buliin itti yaaduu qaba. Kuni ka ummata kana fuuldura jiruu fi gufuu guddaa danqaraa guddaa jiru. Ummati kuni gara mirga isaa harka galfatee gara mootummaa mataa isaa fedhu sana utubuutti ce'uudhaa fi danqaraalee jiru kana maal goonaa ka jedhudha jechuudha. Darbee biyyattii guutuu keessatti ummata kanarratti miidhaa geessisaa ka jiru caasaa mootummaa nageenyaa fi kana fakkaataadha jechuudha. Inni kun gaafa bal'atee dhaqee sirna ala ta'e miidhaa guddaa geessisuu danda'a ummata irratti. Kanaaf kuni otoo hin ta'iin ummati kun maal goonaa ka jedhu, maal gochuu danda'ama ka jedhu of gidduutti fi wal gidduutti mari'atuu qaba. Kanneen wareegama baasaa bahani kabajaan dhorkamanii gaaffiin isaanii fi wareegamni isaanii bakka dhabee jirullee kana halkanii guyyaa itti yaaduu qabanii kanuma fayyaa ta'u. Fayyaa ta'a Jaal-Daawid maa irratti wanni nan gammaa isiniin gaafannee yookaan gaaffileef marii kana keessatti wanni ani hin kaasne yoo jiraate akkasuma ummataa fi daawwattoota keenya isin daawwataniif dhaamsi dabarsita yoo jiraate yeroonis waggaa tokko erga waqtiin kun ta'e waggaa tokkoffaadha. Bariin birraatillee fuula keenya dura jira. Akkasuma immoo yeroo jalqabaati fi irreechillee handhuura biyya keenyaa Finfinneetti kabajamaa. Waa hedduutu jira. Walumaa galatti dhaamsi dabarsita yoo jiraate yeroo kanaan dabarfachuu dandeessu. Gaarii dhaamsiin dabarfadhu walumaa gala ummati Oromoo waggaa dheeraa wareegama hedduu baasee as ga'ee nama hundatu beeka. Kana itti muunfeessisu. Wareegamni kunii fi qabsoon kun immoo waa tokko bakka geessisuudhaaf kan akeeka tokko rukutuudhaaf akeeki suni ummati Oromoo mirga isaa harka galfatee mootummaa anaa jedhu dhaabbatee hariiroo isaa ummatoota kaan wajjin akkam ta'a ka ittiin murteeffatu ta'a jechuudha. Inni kuni bakka gahuu qaba. Bakka gahuuf kanneen qabsoo gochaa turan ummatooti waltumsaa bahani isaan kun hundi harka wal qabatanii deemuu fi waliin dhaabbatuun barbaachisaadha jedheen kana hubachiisa. Kana keessatti sirni kun waggaa tokko amma darbine keessatti ka durii waggaa 27 caalaa ummatootaa fi ummatoota walitti diruudhaaf yeroo adda addaatti maal na dhibee fi maal naan jedhu maal na godhuudhaan tarkaanfiin fudhatuu fi miidiyaa irratti waan inni yeroo adda addaatti darbatu ummatoota wal dira dhaabaa jira. Haala akkasii keessatti ummati Oromoo akkuma kanaan dura yeroo adda addaatti bakka adda addaatti dhaamsa dabarsuu yaallee rakkinni keenya ummata kamuu wajjin rakkina hin qabu ummati Oromoo. Ummata kamuu wajjinis nagaadhaan jiraata, nagaa kabajee ufitti fudhatee qabeenya isaaf, jireenya isaaf, ollummaa isaatiif akkasitti jiraataa ba'ee kana ammallee kabajatanii ummata kamuu wajjin hariiroo ooluu fi otoo hin booressin sirna kanatti bakkatti gochuu qofaaf sirna mootummaan ittiin nama bulchu sirna mootummaati kan nuti rakkina waliin qabnu isa kanatti bakkatti gochuuf harka wal qabatee socho'u. Keessattuu akkaataatti dhiibamaa jirutti ummata kana qoor qalbii isaa cabsanii tuqanii ummata biraa wajjii walitti buusuudhaaf yeroo adda addaatti haalli dhadhalatan hedduu nama yaaddessa.
Isa kana aarii fi wanni keessa otoo hin seeniin bifa bilchaataa ta'een sirnuma kanatti bakka itti gochuu keessatti akka harka wal qabatee qabsaa'onni hundi akka wanni godhan. Kabraa ka qabsaa'otaa fi miseensota akkasumas kanneen qabsoo kanatti wareegama guddaa baasaa baanii fi ammas baasaa jiran isaan kunis waan amma ani jedhe kana ka sirni kuni uummataaf uummata walitti buusuu keessatti maalna dhibee malee fi maalnan jedhu maleetti yeroo adda addaatti waan ni godhu keessatti kanatti otoo hin diramiin uummata wajjin harka wal qabatanii sirna kanatti bakka itti gochuu naannoo jiranitti nageenya uummata kamuu nageenya uummata hundaatiif sabummaansa kamuu haa ta'u kana tikfataa sirna kana qofa irratti qiyaafatuun akka bakka itti gochuudhaaf bifa nageenya qabuun akka mala dhaataa deemu kanuma kan waan ni godhu kan hubachiisuu barbaadu fayyaa ta'a ulfaadha. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal-Daawid ibsaa haala yeroo irratti waliigalaan addatti immoo araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti irra gahamee kan waggaa tokko lakkoofsee ilaalchisuudhaan haala Itoophiyaan bifa waliigalaatiin addatti immoo Oromiyaan keessa jirtu irratti fi hegeree jiru irratti yaada gama keessanii ejjennaa dhaaba keessan adda bilisummaa Oromoo nuuf laachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenya daawwattoota ONN'tiin ammallee irra deebi'ee galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Galatooma. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo mariin haala yeroo irratti akkuma amma jenne haala waggaa tokko kan lakkoofsise marii araaraa yookaan immoo waliigaltee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti irra gahame kan waggaa tokko lakkoofsise akkasuma sana asoo Itoophiyaan addatti Oromiyaanoo maal keessa jirti hegareefoo maaltu jira ka jedhu irratti gaaffii deebiin hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal-Daawid ibsaa waliin taasisne kanumaan raawwatee jira. Sagantaa keenya itti aanuun yookaan immoo dhimuma kana irratti gama mootummaatii hoo waggaa tokko dabre kana mootummaan akkamitti ilaala ka jedhus qaama mootummaa kan dhimmi isa ilaallatu dubbisnee isiniif dhiyeessuudhaaf yaalla. Nu hordofuu kan keessaniif garuu hedduu ulfaadhaa isiniin jedha. Wanni isinitti dhaammachuu barbaadnu isin hoo akka daawwattootaatti waggaa tokko kana akkamitti ilaaltan? ONN yeroo gabaabaa keessatti kan irratti qophii qaba. Nu eeggadhaa yaada keessanis nuuf laadhaa. Horaa bulaa. Kan hin darbine waaqayyoo fi dhugaan yoomiyyuu ni jiraata. Oolee bulee lafa awwaalamee ba'ee asin jira jedheetu dhaadhata. Kaayyoo isaa ibsata miidhama isaaf godaannisa isaa bu'aa ba'ii keessa qaxxaamure muummee keessa hulluuqee ibsatee quuqama isaa futtaafata. Waggoota 27f shira irratti dalagameen aangoof harka galfatee ture irraa kan ari'atame biyyoota addunyaa fi gammoojjiiwwan biyyoota ollaa keessatti gidirama argaa ture. Addi bilisummaa Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo sanbata darbee fulbaana 5 gara biyya isaatti kan gale simannaa addaa uummata Oromoo irraa argatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffateera. Gurguddaa fi beekaan uummata Oromoo qabu abbootiin gadaaf amantaa geggeessitoonni siyaasa Oromoo sirna simannaa kanarratti garaagarummaa utuu hin argisiisin argamanii gammachuu uummata isaanii hirmaataniiru. Artistoonni hedduun biyya keessaaf biyya alaatiin argamaniiru. Warri diina keenya nurratti ka'anii burqaa keenya duuchuuf nu ari'atanii abdii waan qabnuuf gubbaa waaqarraa waaqaaf galatu obsaan boodeerra. Gargaaraan tanii daruubi
Jaal-Daawid furkaatu yaa'i, furkaatu yaa'i. Gammachuutu ta'ee, gammachuutu ta'ee, gammachuutu ta'ee, gammachuutu ta'ee. Ishoonni keenya kaanee, ishoonni keenya kaanee. Rehobo, 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 rehobo tuutayira. Waaqayyo faagalatu babal'anneera. Minaan facaafanne tottoree hin banne ijisaa biqilee dagaage argine bissiiniine kaasuun guuteera samiira turoobe burqaansaa yaa'eera burqaansaa yaa'eera. Gararraadhaan samiira roobe dhangala'aadhaan furkaatu yaa'i furkaatu yaa'i. Gammachuutu ta'ee, gammachuutu ta'ee, gammachuutu ta'ee, gammachuutu ta'ee. Ishoonni keenya kaanee, ishoonni keenya kaanee. Rehobo, 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 rehobo tuutayira. Waaqayyo faagalatu babal'anneera.